Yaatulle gorsa. Baba Nuruddin Fantille Ahmad Tima. Harche ka biyya keessa qofu. Birri ijoolleen biyya alaa walitti qabduu fi birri gargaarsa dhaabbilee garaagarallee hin gaafanna mallaqa walitti qabnee qorqorroo bolokkeetii binnee uummata keenya ka buqqeessanii mana ijaarre. Baba itti meeshii Ahmadin Fantille. Gargaara waan as jalatti illee dabarta. So kanaafi nuti ka barbaannu uummata keenya bakka buqqeessanitti. Ilaa. Ummata kadhaa barsiisuu hin barbaannu kaayyoo kenna miti. Ummanni kun aarsaa jiru kafalee manni achitti ijaaramee fi qe'ee ofiitti irratti akkuma duritti abbaa qe'ee ta'ee jiraatuu qaba malee mandarra deemee kadhattuu ta'uu qabu. Never ever kaayyoo kenna miti. Yoo harcee fi zayitii fidna jettan ilaa anumatu arsiidhami ganda kiyyaami gargaarsa kana keessa argamu. Ani akka abbaa faati kiyya kadhattuu ta'uu hin barbaadu. Alfallige. Qe'ee keenya irratti abbaa ta'uu qabna deebifnee abboota keenya mana ijaaruu qabna warri kaayyoo harcee bituu qabdan yoo ammumanatti hima yoo kaayyoo harcee bituu qabaattan never ever deebi'ee manni ijaaramuu qaba jaran ammallee waa tokko isin hima namoonni baay'een karaa keessaa nama meeqa manni ijaaramuu danda'a ila manni kaati miliyoona 10-15 bittu kana miti barko luukiin tokkitti birri 600 moo akkasii bar nama tokko luukii 30 ijaarte 600 yeroo 30 kuma 7 bar kumni diidamni doolaari dhibbi qote bulaa tokko mana ni ijaara bar miliyoona 10 yoo walitti qabne ummata sanii mana ijaaruu dandeenya bar hirreega dhayi dhoqqeen achi jira muyni achi jira axri yoo barbaadan sirigalee miti kuma 12 meeqata akkana goona doktor akka video dhagai ifama dalsi kute erga mana ijaaruu jette yaada bareedaadha yaadicha anis fudheera Duren gada kacarraa wayii birrii kanaan dura ergine qabna ana akka dhuunfaa kootti jechuudha kan erge qaba inni ergameera amma garuu yaada isa kana yaada bareedaadha isa kana immoo viidiyoo tokko hojjetteeti viidiyoo tokko hojjennee hundi keenya iyyuu uummanni naannoo warri nagaa qabu warri itti dhiyoo jiru muka tokko yoo kenne dhageesse muka tokko yoo kenne nummoo bismaaraaf qorqorroo binne yoo jenne moor illaaffata si galee uummata akkanni uummata biyya keessaa illee hirmaachisu warri tasaabiidhaan harcee keessaa jirus yoo danda'ame gara mukaatti si galee muka ijaarsa manaa gara sanatti jijjiiree jabaatee atattamaan akka inni qubatu gochuutu bareedaadha yaada keetti dabalufanii xumurati yaada bareedaa qabatteetta. Sinigalee qamadiin ka Itoophiyaan guutuu nyaattu irraa fi alatti ergamu arsii keessaa ba'a rakkoo miti. Sinigalee rakkoo miti. Kaayyoon keenya kaayyoo harcee bituu miti kaayyoo qamadii bituu miti kaayyoo zayitii bituu miti kaayyoo ummata san gaddeebisanii qe'ee isaati irratti mana ijaaruufiiti kaayyoon keenya guddaa galmi keenya fagoo kanaaf immootu waan mana ijaaru kana waliin qabuuf eeyyama mootummaarraa fuudhamuu qaba akkaawuntiin eeyyamamuu qaba ka siyaasarraa bilisa ta'e qaamni siyaasarraa gama lamaan irraa bilisa ta'e eeyyama xalayaa godinarraa aanarraa oromiyaarraa Majlisa Itoophiyaa irraa ka eeyyama qabu akkaawuntiin ka eeyyamsiifamee qophaa'ara. Gizee inni qophaa'ee waa hunda guuttate isinitti hima. Namootuma isin filattan kanaan akkaawuntii qopheessarra. Namootuma isin duraan illee irratti gargaaraa turtanii jechuudha. Isinii galee warra akka Ustaaz Raayyaa, Sufiyaan, Ustaaz Ibsa. Isinii galee eeyyamni haarawatti baaraa hammasitti hundi keessanuyyuu bakka jirtanii qophaa'aa warri futuntanii uummata keenya bira dhaabbatanii uumaa rakkoon qabu dhaabbadha garuu kaayyoo keenyan fallesinaa nuti kaayyoon keenya uummata kadhaa barsiisu miti kaayyoon keenya waan ta'eef waan san irratti akka waliigallutti dhiibbaa godhaa abbaan jarjareetiin haga futunne godhellee uumaa rakkoon qabu gargaarsi bal'aan fuula dura jira uumaa rakkoon qabu isin durallee dhaabbannu nuti sababaan barbaannu akka ibaluun dhogeettanii barbaannu kana itti fakkaatan abbaan haa gargaaru kaayyoon keenya bal'aan irra hedduun parsantiin guddaan namoonni humna qabanillee haasayaa jiranii gaddeebisanii uummata san ijaaruudha. Thank you so much galatoomaa ulfaadha maal hojjettan? Maal Rafaarta? Rafaan jiru nan dhaggeeffataara yaada dhaggeeffataara warra jala deemtanii yoo ammas buqqisan maal hojjettanii? Aboo mucaan ganda keessanii tokko dheengadda Jalalle ufiti gifti bisutti dogoggore aljala tayo so bitajiru tiyara na kenne amma na deebisina anje narra ka waldo wonde bisa
Hamza sokorru jira ijoollee ganda keessatti sokorru dhamee. Baga rabbiin ilkaasii baasi. Dhageessa amiin jedhe baga rabbii soddaan sodaadha. Baga rabbi ilkaasii baase deemee taphatu calluma dhiibboo. Baga rabbi ilkaasii baase. Eeyyee ana kaffalaaf eeyyee. Ana kaffalaaf kanas. Baga rabbiin ilkaasii baase si. Hamza yaara naa kenne jaartii isaati kennu jaalallee isaa. Taaptaa godhaa family. Taaptaa godhanni hadha deebine taaptaapiitti. Taaptaa godha bareechaati. Shakak godhi taaptaa godhi. Maali adabbiin kee maashaallah dhibba shan galteetta. Adabbiin kiyya tokkummaa jirtu meetii keessa mataan dhaabattee shaaworii ta'e. Namni waan gochuu hin dandeenye yeroo inni namatti himu garaa nama nyaatu. Laa namoota kaa. Dhugaamu. Dogoggortee tapha tokko nama hin dandeenye. Sadiin baay'isa family. Kompileen kishee gara abdoo ishee. Taaptaa godha. Walumaa galatti qophaa ishii uummatu. Qophaa guyyaa gargaarsaa sitti himama. Kaawuntiin maxxanfama gara hundaan. Qophaa. Kaya adabbii fudhu. Maal adabbii ka dura? Kuma sadii geessetta. Kuma sadii gaa taappii godha abdoochi. Taaptaa godha guys. Taaptaa godha. Adabbiin kee maali garuu? Adabbii tokkoffaa shaaworii seenta. Ishii. Lammaffaa biddeenimsi uffattee duraa achi gara galta. Sadaffaa Samiiraa fiddee miila arrabde. Abaaboo saddeet guys. Arfaffaa koolgeetti ija dibatte. Abaaboo kennaa guys. Abaaboo kennaa family. Dhageessan. Niyyaan ninaa qabu dhageessan. Hirra fi uummanna jala. Moo bilbila borsaa kaate. Niyyaan maal irratti adamna barnu. Asli Family agarota. adara kompileen kishee godhi taappii godhi si deebisaayyee. Falmattu. Hundi keessan taappii godha. Sammuu. Mankii. Abdii. Rozina. Family double. Taraama ol irgara. Double ya Hundi guys. keessan. Membarii isaa hundi Kuma keessan. lama galeem guys. Maal kuma lama gaala sadii galuufi. Jabaadhaa windooche go firoogi thank you so much. Kuma sadii gala. Maafin men masi. Kofia umahum. Masih terutama B. Guys double. Habibi. Family double. Kaika. Ish. Hamza ki yaidaan kun unarra jira bannaati waan shakkalan dhalti deebisuuf samooni qabsora ture obsime. Xiyyaara ta'e ati waan naa kennite ta'e eega keessaa baasee tini nyaadhe naa barreessite. Wayne naa kafare naan jedhe wallaahi. Hamza ki xiyyaara deeggadda kennite waan keessaa baasee tini shaayin dhuge bannaati dhiisi baay'ee bira idaa kennarratti baay'isini. Taaptaa godha guys. Hamza. Maal rabbii jedhi mana soddaa jirta qilqillee. Mana soddaa jirtaan jedhanii. Maal taate Hamzaa maqaan nyaatiin kaa? UK jiraami maa? Kam inni? Hamzaa tokko jira alaabaa UK ofirraa qaba. Yeroo tira hojii taphattu isii kennee? Laa anaa asii qabsootti jiru naa kenne an qabsaa ta'e iyyuu anaa laabirri. Waay waay. Eenyuutti na qabatee taa'e? Maal taate Masii? Mubee. Masii. Ijoollota wayiitu manni itti mukti ittiin galagalee dhumanii jedhanii Dubaay keessatti abbaa ishee wallaalle ijoollota Itoophiyaa jedhanii. Ish hin barbaadame. Yoo waan akkana information akkana jiraate fudhaa kottaa. Manni itti jigee. Adagaan wannu barbaadan. Taap godhaa bakka. Dhaqi ilaali. Lakkiin waan maraa deemu. Itti deemee Maal gootaa? Manuma teenyee qoranna malee. Akkam gootaa? Ittiin deemamu wanta kana.
asli waggaa 27 daawwachaa ture adaraa ol nagalchi anu egara waggaa 27 kennu daa'imu kijiba waggaa 18 ya umriin kiyyaa waggaa 18 sobi kaya dabbi fudu namichi maalati yooma fira argatta koo akkana maa Dhugaama. Kumni sadii baasii tokkee. Cufee banu. Cufii bani deemi. Irra bultee irra ooltamii. Irra